halkanii guyyaa keessa aguuruunsa ni yaadatamaa jechuudha. Biyya kasaanii lachuu darbuun ni yaadatama jechuudha. Ajara lachuu ni darbaa jechuudha. Biyyaa isaatti gubataan oguu kasaa xabu godha kiyyatti dabruun ni yaadatama qaba. Ittiin xaasaa ani muka dhaabuu eegaluun biyya ni yaadatama waan ooyiruu biyyaa. Barzaafiin kun amata akkatti kara ta'uun ni yaadatama. Kan barzaafii hundee kuma takka dhaabbachuun kiyya ni yaadatama jechuudha keessa. Gimana nama aja orang hawa matonsa Kayaknya kana tahun sana ada. ni yadatama jechuudha. Ang kaya kana tahun sana ada tama ka. Daso nama kami jani re. Nama kana tahun sana ada tama waktu. Ano kana gabi. Daso nama kana tahun sana ada tama ji. Masa. Daso jimar rapite muka bicha ambisunsa Ni ada tama. ni yadatama jechuudha. Kaya kada lalle. Kuna kana tahun sana ni ada tama si kaya gunni bikilu di. Kaya kana tahun sana birani ada tama. Nama carka firra nyaatu ta'uun isaa ni yaadatama jechuudha. Nama akkamii hogguu jaan. Nama qarshii dalagee qarshii nyaatu ta'uunsa Nama sumuunii dalagee qarshii nyaatu ta'uun isaa jiba. ni yadatama jechuudha. Kana ta'uun isaa ni yaadatama jechuudha. Kana ni garta. Biqila xiqqaan solloisuunsa Akkanaa kana inni irraa butuun isaa ni jira ni jechuudha. yadatama jechuudha. Akka ji Abdallaa bi kana ta'uun isaa ni yaadatama jira. Gimana jallaasilleen Har'a hiraa ta'anii bulaan jiyyoo hawwataa geesse. Har'a hiraa ta'an buluu ni ta'a kakasaa ka'e. Hada sootoo. hiraata bira qotee laagana ongoriin jedhu. Akkana mire hada sootoo. Adesso Asumaan ol hiraata miti biraa duunsa ni yaadatama. ni yadatama jechuudha. Asumaan ol deemla. Kun dakka ni laala jirti. Dachii biyya biyyaa ta'uun ni yaadatama. Ooyiruu abbaan biraa du'e ta'uunsi ni yaadatamtii jechuudha. Ooyiruu waan takka keessan facaasin Halkanii guyyaa qullaa dhaabuunsi ni yaadatamtii jechuudha. obboleessa suufii. Taa'af dallaa keessa facaafachuunsa ni yaadatama. Das obboleessa suufii shukkee kana ta'uun ni yaadatama jechuudha. Das obboleessa suufii shukkee kana ta'uun. Dhaba mallatii waliin. Boo. Yaade. Booda kana hin jiru. Boo. Ni jirta? Ni jirta? Suufii shukkee oduu gaara geesse? Eenyu hima? Yaa agartee isin? Yaa agartee? Akkamitti? Jaartuma isaa? Maal ta'u inni kun qondoodha? Qondoodha kanaa ni jirti? Maal kan facaasu jirti ammaan? Kun amma bishin gaaraa kun? Allahu akbar. Kun? Dirree dhabaa? Amma kun bishin gaaraa? Wanni inni yeroo isa facaasu walla leensaa ta'uunsi ni yaadatamtii jechuudha. Uummataa biraan agartu maal fakkaata? Maal dalagaa jiru? Cigaras. Dirree maal tokko godha raammoo daawwatti hin gootu? Jala qal'aa lafa dura? Waya jala deebi'ee raammoo jechuun daawwatti yoo akkamitti jeesee jetti isin ni gartee ijaan? Ni hudhee jetti harkaan. Akkamitti jeesee hin jeen? Ni hudhee jetti. Ni hudhee naan jetti. Ni hudhee? Maali? Hin beekne ni hudhee. Maalitti jennaan foon hin beeku hudhee gurbaan keessanii. Kutala namaa jeesee. Algadda. Algaddaa jetti. Algadda jettee? Awwaalanii duba? Hin beekne algaddaa naan jetti. Reewwanta naa bargaafachuun kiyya. Awwaalanii hin jennee
Keessumaa gaafanne rifateet maan sadii yeroo. Salantaa dabarsiiwwan maxxansiifamee gurbaan kun biyya alaatti deemu deema. Maan wayitu biyya alaatti deema. Ati madoo Waraqaa dhumtee buukuma qabu addaan waan qabu ni waraqaa dhumtee buukuma qabdu olkaa sidii gadi biisa haas. Rabbi nagaa anaa geessu. Nagaa Rabbi haa geessu. Amiin. salamta Salaamtaa. Kunoo amma inni keenyas deemu deema. salamtatti maddu salamta Ooyiruun ta'e akkana jirtu kana maal abdattame? Ammoo Rabbumaa abdadha qabdata Rabbumaa miti hangaa humnaa fi biroo gaa kutte halkatan adanchi booda Rabbumaa miti. Yoo faayidaa rabbi ilmaan kee gurradhu karaa keenyaa achi deemis hin jenne abdiri. Gaafattoo malee egaa isaas bosona jeenya. Ammas akkasuma jeemi. Egaa booda hin dhageereen. Amma maallaqa dhiyoo si erge inti itti bitattee maa taligaa ta'een ofiin kana goggootu. Asii maqaan inni attala kiyyeen dubo. Akkami taligaan akaafaadhaan sojjii akaafaan? Wayii waan akaafaa ati meer ni haramu ite. Tikee dabatti dibatte gubbaa tana laalaqa. Gubbaan tun bareeddura. Maali gubbaan tun maali? Bareeddura amma tun. bareedina qabdu tikee Ayya. Tikeen qabdu magaalaan si gubbaa wani fakkataa nuus kami gamachaa nuus laalaqaachi. Kun amma tikee ni qabdi. Maaliif hin qabne? Bishin gaa'oo shanyii uummanni facaasan facaaftu kana facaafta. Haa kami? Kanumaan facaase kanuma dur. Amma ita qarshii kudhan si kanneetiin deemtee maal dalagu jirtame? Ammoo. Dalagaa moo? Ammantaraan qawwara taasisee taasisee miti. Duba mana ayyoon si taligaati jenee amta akkana goote kun waliin mata kana. Taligaa tijinee yaamtaay. Wadoonni si jalatti jideebeef maali? Amma kalee diqeetti boqqolloo sana facaasiin hin jenne. Boqqolloo moo? Naan jette? Duba maaliif kana kai kana. qaaliin gooda qadu Direen san kaan jirtu moo kam? Direen san wayii jirtiire. Gaafatu siin hin jenne ni dhaa diqeetti. Hin gaafatu. Isii moo? Kunoo ganama kana amma jiitaa irratti hin gaafadhu. Yaatamni kanneen aan jette. Yaatamni kanneen aan jette. Amma jiitaa irratti hin gaafadhu ganama kana. otto Silallattu qaalii isiidhaa mala ka jalla geessu. Waan itti biratti jalla geessu haasawsee itti jaabu. Amma teessuma dalaguma amma. Duba noolee sana jira itanii maan uffatiin haa bahu. Warri sangantii gurbaan keessan halkan dalage yaanii hoo achi qabanii garaa wajjin beeknaa hoo. gaara hojii beekaa jiru Maayeta? Biitii maraa ture san biitii. Yoo ijaa warra nuti ani anis lib nu godhaniin beekaa waan akkasii balleesse qabeetuma hidhaadha. Hidhiidha malee. Kana ta'uun ni yaadata. jimaata soofee salphaanii qaadamoo seenuun Muhammad qaadamoo seenuun ni jira ni yaadatama Kulee fi dachiisanii ta'uun ni yaadata. Kana jechuudha. dachiin takkuma taateeruma jimaan dachiisanii addaan ta'uun ni yaadatama Isaan keessi jiru. jimaanis walumaanu Walaa jimaa walaa bishin gaanuu adda ta'uunsi ni yaadatamaa jechuudha. yoo afaanitti dubbatan dasoo namni isa danda'u hin jiru Maayeta? achirti Ay gaarigaa kanoo hojii as fide. Maaliin guutamma? Duba mana kana qajeellotti tolchin jenne yoo. Ay biyya kana maraggii fedhaa miti abbuu roobni qaqqogee feeradda bareeda. Isiniif dantaadha manni inni as ijaare kun ammoo. Qajeello maragira isiniif dantaadha ammoo manni kun as ijaaramuun. dasoo mana kan akkanatti hanqa kan maragee bareechuu hanqa kana ni yaadatama Bilaashin itti kana maraga qarshii dhibbaan ganneen. Muhammad ganamuu maallaqa taanuudhaan Hanga kana dirqi. hanqa kana dhiibaa jabaadhaan hanqa kana mana kan akkana goojjootan akkana godhuun ni yaadatama jechuudha
Isin akkana laalijiin jimaan ilmoo namaa arra hiraa ta'anii bultaan jechuudha. Halkan edanaa kana. Hodduun takka ittiin nun qarshii kudhanii bitti jechuudha. Kan irraa cabsatte. Tasaa qarshii sumuunii takka bitti jechuudha. Akkanatti jimaa kan kana jijjiiruun ni jira jechuudha. Haasawate. Barcaa fi qabdannoo irra taasisaa qonni yaadatamaa. Ni yaadatamaa jechuudha. Nuti leengadda guyyaa dhiyoo sana. Ana akkasitti baarzaa fi jimaa fi baarzaa fi ol keessa dhaabuun kiyya ni yaadatama. Ni yaadatamaa jechuudha. Kabaarsaa fi jimaas har'a moohatee gartee dhuunfateetu kiyya jee maamma keessa dhaabuun ni yaadatamaa jechuudha. Maaliif akkana? Maaliif akkana? Haa dhuunfatee baarsaa fi maallaqa isii qabaa jechuudha. Biyya tana keessatti Wanni manaan jaaran dhabamuu. wanni manaan jaaran dhabamtee baarsaa fi habbaata qarshii dhibbatti bituun ni jira. Kanaafuu baarzaa fi irra na baasuun ni jira. Baarsaa fi irra baasa jee kanatti itti guutuun ni jira jechuudha. Baarsaa fi amata tokko keessatti abbaa kuumaa lama dhaabee Biyyeen tun biyya oomishu abbaa isanii ta'umsi dhaabee ni yaadatamti jechuudha. kana hunda imaaneen akkana keessa deemee arrasuun ni jira jechuudha. Ni jira. Alhamdulillah qananii rabbii itti gaatanii shukrii galchaa. Warra taaziyaa jimaa baarsaa fi keessa jirtan qabsannee dhaquun ni jira. Gaantiraan tun gaafa isin jirtu qabriin tun qabrii haadha Ibraahimii fi Qabrii haadha Ibraahimii fi haadha Abdujaliil Aadamoo ta'uun ni yaadatamaa jiru. qabriin tun haadha Ibraahimii fi haadha Abdujaliil Aadamoo ta'uunsi ni yaadatamaa. Assalaamu alaikum ahla diyaari wal mu'miniina wal muslimiina. وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم اغفر له ورحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله تنتجارسي دارتي دا صوتون أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم اغفر له ورحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله تنتجارسي دارتي دا صوتون نيادتم. tun qabriin tajaartii tasoo ta'umsi أسي أبراهيم تونسي tun نيادتم. haadha Ibraahim ta'umsi ni اللهم اغفر yaadatamaa. له ورحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله والغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخل جنة وقيه من القبر وعذاب النار. أخر يا جنة يا إبراهيم بالله أكم تدب جنازات يرتو عيد جنازة ساري من المؤمنين والمسلمين. Lee السلام عليكم أهل الديار والمؤمنين والمسلمين. ujuba ooyiruu ta'e keessaa yommuu baanu sanii jechuudha si. نسأل الله لنا ولكم العافية. أكنت تجي بتوون ثاني هذا دم هاون. بحر في لون في دنسن. وجوبا كانوا وقتيزني بنيزني تقول بارزافين تنتا إبراهيم غاف تكو ديبو تساو سون نفكو. سيرة ينانجي ستوون هذا دم تيجي بارزافين تك. سيرة جارتك. أنا سيرة جارته كا. أنا سيرة جارته. كون كو ديبو تدور قاعدة. أودا جماعة جيزة دفع وصلنا أخايا كاو. سيرة دي راود دونا كده كو بتاو سيرة نانجي ده. أنا رين رام فنّي. عارف أبي أخي. بارزافين تنا جل. إني نون رامبنا. أكذبتي.